Harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamu kutaa sadaffaa cufaa barnoota gannaa magaalaa Baroodaatti gaggeeffame kan isin biraan geenyu taati hamma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin daawwadhaa kan isiniin jiru anis Muhammad Ahmadi gamanumaan akka nu daawwattan kabajaadhaan isin afeerram Machunda chadacha Jifano nurkoftu Singitesu Yofia katibosu Senanda balamera Enumano olkaera Senanda balamera Enumano olkaera Barattoota yuunivarsiitii garagaraa irraa dhufanii magaalaa Baroodaatti tola ooltummaadhaan barattoota ganna barsiisaniif waajjirri barnoota aanaa Gooroo Gootoo fi bulchiinsi magaalaa Baroodaa waraqaa beekamtii kennaniifiitti jiran. Waraqaa beekamtii kanaas kannoo kennan nin deebisa lammaffaa kabajamoo obbo Roobaa Yuusuf. Roobaa Yuusuf kabajamoo obbo Roobaa Yuusuf waraqaa beekamtii kana kannoo kennan ta'a jechuudha. Barnoota isaanii barattoota barsiisuudhaan barataa yookaan barataa yuunivarsiitii kan fuuldura eebbirraaf deemu Faamii Mahammad Yuuyyee. Dr. Taufik Muhammad Mukhtar. Doktor barnoota fiiziksii akka bishaanitti barattoota keenya obaasaa kan ture Dr. Taufik. Dhukkubataa wallaansa irra jiru dhiisee kanaatu naa turse jechuudhaan kan asirratti argee baay'ee galatoom jennaan Doktor. Fezi Ilyas Hassan. Barataa Fezi Ilyas Hassan. Barsiisaa Fezi Ilyas Hassan. Asittiin argamne bakka Fezi Ilyas dhufaa jira. Barsiiftuu Hamdiyaa Kadir. Barattoota isaanii fakkeenya ta'uudhaan hamilee kakaasuun asitti kan barsiisaa turte barataa birees akka ajaa'ibaatti barsiisaa kan turte Hamdiyaa Kadir. Durri Abdii Shaam barsiisaa maatisi barattoota keenya diraamaanis barnootaanis fakkeenya ta'uudhaan asitti kan nu barsiisaa ture Durri Abdii Shaam maatis barsiisaa kan ture. Obsaa Kadir Ahmad lafee dugdaa ta'uudhaan diraamaadhaan barattoota kana cinaa kan dhaabbachuudhaan Obsaa Kadir Ahmad. Bukhari Tamam Isa. Abdulaziz Mustafa Yasin. Bukhari Tamam Isa. Abdulaziz Mustafa Yasin. Baay'ee galatoomaa jennaan. Abdulaziz Mustafa. Dhugomsa Muhammad Ahmad. Bonsa Abdullah Muhammad. Magarsa Musa Mume. Barsiisaa chemistry. Magarsa Musa Mume. Tajuddin Bushra Abdulle. Gammachuu Abdushakur Ahmad. Hamileedhaan
Surafel Marsha Sine. Surafel Marsha Sine. Surafel Marsha Sine. Fransa Abdi Mumme. Fransa Abdi Mumme. Surafel itti gaafatamummaadhaan fuudhee fi jiraachuu. Fransa Abdi Mumme. Fransa Abdi Mumme. Fami Amataha. Fami Amataha. Fami Amataha. Fami Amataha. Ahmed Jamal Abdullah. Ahmed Jamal Abdullah. Barattoota kana waliin qabuudhaan akka lafee dugdaatti hordofaa qindeessaa kan ture gaafatamaa dargaggoo magaalaa Bareedaa ta'uudhaan qindeessaa welkaamirraa kaasee hanga welgoo sagantaa kanaatti kan gahee guddaa gahee leenjaa taphachaa ture Ahmed Jamal baay'ee galatamee itti jennaan. Bakri Abdurrahman Karro. Bakri Abdurrahman Karro. Bakri Abdurrahman Karro. Nure Tawfik Muse. Nure Tawfik Muse. Nure Tawfik Muse. Indesuudhaan uwwisa miidiyaa akka harkatu gochuudhaan gaazexeessaa Muhammad Ahmad Muhammad gaazexeessaa yookaan joornaalizim Muhammad Ahmad baay'ee galatamu jennaan. Uwwisa miidiyaa akka harkatu gochuudhaan kan hojjechaa ture Muhammad Ahmad. Gaaddisaa Sufiyaan Umar inisheetiivii jechuu dandeenya jechuudha. Humna waan kanaati jechuudha. Humna barnoota gannaa kana katee hamii itti garuudhaan duubarra dhaabbachaa waan addeefiin deeggaraa kan ture gaaddisaa. Dr. Obsa Abdi Abibakar. Lafee dugdaa barnoota gannaa kanaa jechuudha. Lafee dugdaa barnoota gannaa kanaa kan ta'e Dr. Obsa Abdi. Bayan Ahmed Qasim. Nan tokko dogoran maqaan ogummaa waan barraa'e jechuun Bayan Ahmed Qasim. Abbaa seeraa lafee dugdaa barnoota gannaa yookaan qindeessaa akka daayirektaraatti barsiisaa godharree isatti hafe maalirra turte jechuudhaan qorachaa attendaansii qabachuudhaan hordofuudhaan qindeessuudhaan kan ture abbaa seeraa Bayan Ahmed kabajamoo obbo Rooba hamileedhaan bakka waltajjii isaaniitti naaf deebisaa. Ammallee kabajamoo obbo Iliyaas Maammed itti gaafatamaa bulchiinsa magaalaa Bareedaa harkuma isaarraa qabuudhaan barbaade asumatti hamileedhaan naa deebisaa. Hamileedhaan asirratti naa deebisaa. Falmata Abdi Sham. Regaa bulchiinsa magaalaa Bareedaa. Falmata Abdi Sham. Gaddisa Sufyan. This is honorary certification of recognition given to Gaddisa Sufyan by the Baredaa Administration Visionary of the Gratuity in 2017 in Eastern Gogoragutu Raga, Town Tanjak Ragan. That is it. Dr. Obsa Abubakar. Dr. Obsa Abubakar in Gogoragutu Raga Town by participating in national serving workers detection with great strong and because of this certificate of gratification. Great contribution. Thank you very much. Fahmi Mohammed. Dr. Tawfik Mohammed.
Dr. Tawfiq Mohammed Mukhtar. Waraqaan ragaa kun godina Harargee Bahaa Gooroo guutuutti hojii tola ooltummaa bulchiinsa magaalaa Bareedaa hiitartummaa fakkeenyummaa qabu kutannoo fi ciminaadhaan waan hojjettaniif gammachuun guddaadhaan bulchiinsi magaalaa Bareedaa waraqaa ragaa kana galata olaanaa wajjin isiniif kennee jira. Hojii bulchiinsa magaalaa Bareedaa Iliyaas Mohammed chaappaa mallattoo. That is it. Fromsa Abdi. Surafel Marsha. Gammachu Abdushakur. Tajuddin Bushra Abdulle. Bensa Abdullah. Magarsa Musa Mume. Lugonsa Muhammad. Abdulaziz Mustafa. Qari Tamam Isa. Abdulaziz Mustafa. Qari Tamam. Ofsa Kadir. Durri Abdisham. This is a certification of recognition given to Durri Abdisham. This honorary certification of recognition to Hamdia Kadir. Honorary certification of recognition given by Brother Gorogutu Sergetor Fazilia Nure Tawfiq. Waraqaa Ahmed Jamal. Barakumalama kuna tarbatti godina Harargee Bahaa Gooroo guutuu bulchiinsa magaalaa Bareedaa hiitartummaa irratti kutannoo fi ciminaan suuraa hirmaachuudhaan waan hojjettaniif baay'ee galatoomaa. Bulchiinsa magaalaa Bareedaa. Fahmi Ahmad Taha. Bakri Abdurrahman Karro. This is all about kana fakkaata waraqaan ragaa kun. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo kutaan sadaffaan cufaa barnoota gannaa magaalaa Baroodaa kan isin daawwachiifne kan hanga ammaatti daawwattan kana tureetiin qopheessee dhiyeessuudhaan anka isinii waliin ture Muhammad Ahmadi torban yoo rabbi jee qophii wal fakkaataa biraatiin hanga walitti deebinutti har'aaf gama qiyyaan nagayaatti. Machuun dacha injifaan murkooftu eenyummaan sinqixxeessu yoo fi akka atti boosu seenaan dabalameera eenyummaan ol ka'eera seenaan dabalameera eenyummaan ol ka'eera machuun dacha